qabeenya koo kan ture deebisee kan koo gochuuf yeroo dheeraadhaaf eegeera. Guyyaan sun garuu dhufuu hin dandeenye. Kana booda sababan itti taa'ee tokkollee hin qabu. Wanta raawwachuu qaba har'uma raawwachuu qaba. Eeguun nagaa. غلطك يا رب غلطك يا رب إيشو فيديو كنا كم نمط أجايب الأم dadhabbii fi dhamaatii yeroo dheeraa booddee uumaa koo guyyaa eebbifamaa kanaan nagee galateeffachuun barbaada. Obboleettii koo baay'ee dhuman si galateeffadha. Eefi yeroo hundumaayyuu na cinaa waan turteef sin galateeffadha. Abbaa koo baay'ee si galateeffadha. Baay'ee si jaalladha. Ani sin jaalladha barmucaa koo. Dhumarrattis haadha koo osoo na cinaatti argamtee baay'ee natti tola ture. Osoo guyyaa irraa argitee akkanatti boontuuf naaf gammadu nan beeka. Sin jaalladha. Yeroo hundayyuu si yaada. Jabaadhu mucaa koo. Amma immoo uummata koo ogummaa kootiin tajaajiluuf akkuma waadaa seenetti deemsa koo dheeraa guyyaa irraa kanaan eegala. Siim kanuma afachuu nama hundayyuu amtee galateeffatteetta. Haadha koo maaliif dagattere? Lakki hin daganne. Tarii viidiyoon addaan citeeti malee akkamittiin ishee dagadda? Wayyoo ati garuu ni dagatte malee haadha buddeenaa keessa yoo taate si guddisteetti bar oolmaan beektu. Afachaa malee beetii obbo si maaliif hin callisiiftan? Abbaa koo ani isheen haadha koo miti jedheera? Ati garuu nama akkamiiti? Guyyuma tokkoon akkamitti wanti gaarii ta'e tasuma sammuu keetti hin dhufu? Ati yeroo hundumaayyuu kanuma jechuudha? Wanta namni yaadne miccirtee ittiin nama jeeqxa. Dhaga'i hangafa kee kan ta'e hin dagatiin. Na kabajuu qabda. Amma waan abbaan koo jiruuf malee maal? Gadi taa'i. Wayyoo haadha koo ati kanan argine. Isingaa waca maaliif? Kun yeroo itti walitti wacuun dabarsinu miti. Yeroo itti gammachuudhaan dabarsinuudha malee. Abbaa koo onneen kee irra dadhabdee si dhukkube? Onnee kun siif kenna hin dhukkubsattu tole? Bareedduu koo kan kee lubbuun barsichi hin guddanne baay'ee bicoodha. Na dhaga'i diinaa. Abbaan warraa kee kun haadhuma duu qaba tole. Afachuu tasgabbaa'e malee wanti hunduu akkaataa karoora keenyaatiin ta'uu qaba. Yeroon isaa amma miti. Tole liyyuu koo abbaa kootiif onnee keen kennitu? Bareedduu koo osoo danda'ame onnee koo miti jireenya kooyyuu nan kennaaf. Yes. Abbaan koo na jalaan du'u. Abbaan koo ni fayyaa. Yes. Tole liyyuu. Kanaafuu boor ganama deemuufi? Eeyyee na biyyee deemuu koo sitti muufan dhufe. Bareeda. Tole nagaan galii. Qarshii harmee keetiif ergamu sittan kenna tole liyyuu. Tole abbii koo galatoomi. Nagaatti liyyuu koo. Nagaatti giftii koo. Nagaatti abbii. Maaliif afachuu? Summii haalaan nuuf jennee maaliifiin akkanatti rakkanna? Karaa salphaan osoo jiruu moo? Na dhaga'i. Namichi kun akka salphaatti kan du'u miti. Ani immoo hanga inni du'utti eeguu hin danda'u. Afachuu maaliifiin al tokkoon hafuura saddaan kunneen obbaafannu? Afachuu abbiidhaani ajjeesuuf immoo abbii.
Afachuu amma deemee ajjeesa sun siin jedhee akkamitti ajjeesuufi? Inni waan baay'ee salphaadha. Rasaasa tokkoon adda isaa dhaheen gombisa. Maal? Shugguxii? Wayyoo liyyuun salphatte. Shugguxii qabu. Amma anumatu rasaasa jalqabaatiin dhahama. Namichi erga du'ee tureera bara. Onnee isaa taanaan al tokko summiidhaan isa miidheera. Maarree namicha onneen isaa dha'uuf torbeen tokko hafteef maaliif rasaasa balleessita? Maal? Onnee isaa? Meeshaan sagalee hin qabne soo jiru moo? Maalumaaf summii isaa akka hin xanneessine sirriitti itti dabale. Onnee isaa ni miina. Wayyoo abbii koo. Edaa kanaafidha kan onnee isaa dhukkubsatu. Abbiin sababa keetti dhukkubsataa edaa. Du'aa fi jireenya gidduu taa'ee osuma rakkatullee isaaf garaan hin laafanii guyyaa guyyaan isa summeessanii guyyaa guyyaadhaan isa ajjeesaa turan. Wayyoo abbii koo. Si saree wayi. Sareen illee namarraa nyaateef ni amanama. Ati garuu sareedhaa gadi kan taate gara jabeetti. Wanti kun baay'inaan garuu itti hadhaa'uu danda'a bara. Akka nurratti hin baramne. Homaa yaadda'in. Suphaana sanarratti fileevarii mi'aawaa dabaleera. Kanaa olumoo? Eeyyeetti dabale. Di. Qorichi kun dhumaa jira. Akka nuuf dabaluuf doktorichatti bilbilime. Boruun deemee fida. Afachuu gadi naqee inni deeggaraa ishee miti jechuudha. Galata Waaqa. Kuni waan gammachiisaadha. Dhugsaadhaan abbiyyee gargaaraa ture jechuudha inni. Nama hamaa natti fakkaatee ture. Maal? Osuma naaseen xumurimmoo atis kaayyoo bira qabda jechuudha. Afachuu. Jireenya mana kanatti maaltu ta'amaa jira? Ani Maarkoon dawaa hirribaati qopheessite waan an fayyadamu sitti fakkaata. Isin bineenyi abaaramoo nana. Osoo mana isaa keessa jiraattanii osoo harka isaarraa nyaattanii isa ajjeesuufi isiniif hin milkaa'u. Ani waan kana ariitiidhaan abiyyeetti himuun qaba. Garuu akkam godhe? Kara
kamiin darbeen isatti hima. Isheen sun isa bira jirti ta'a. Yoona isa cina jirti ta'a. Ati du'a diddeemi. Har'uma siif dhumata kaa. Akka kan ishee beellama sitti hin dheeressu. Ariitiidhaan akka gombifamtuun si godha. Innumaayyuu dhibee si qabe irraa ariitiidhaan si geggeesseen oolmaa siif oola. Harri dhuma keeti. Ni duuta. Sana booda hambaa keessa nyaachuu irraa bilisan of baasa. Abbaa koo barattuu qaxalee maaliif akkantee beektaa? Maaliifidha. Egaa ati barattuu cimtuu waan taateef waan qo'attuufi. Lakkii ogeessa fayyaa onnee ta'uufi onnee kee yaaluuf. Saabiyyee intala koo abbaa keen dadhabsiin tolee? Abbaa mucaa koo jabaa mee amma akkamati? Lakki nagaa kooti. Garuu xiqqoo natti ho'aa jira. Osoo shaaworii fudhadhe natti tola. Maal? Amma sa'aan dawaatti fudhattu waan ga'eef irbaata kee nyaachuu qabda tolee? Yoo ta'u baatellee booda dhiqatta. Tole. Jaallatamtuu koo. Wayyoo nan bade. Idaa akkam mana kanaan bulle kan barbaadan kanaafi. Ati fedhiin kee yeroo hundayyuu ergamaa kee ta'e kan jiraadhudha. Salphataa wayyi. Nan salphadhe kaa. Amma nyaaticha fuudhee deemuufi. Turi. Bilbilli isaa yoo banaa ta'e maaliifan isaaf hin bilbilu? Dina. Liu. Di. Di. Liu. Balbalicha cufeen turreeni. Nan bade. Amma shugguxii sanaan na dha'u isaati kaa. Har'allee nyaata kana fuudheen deemu. Dhugumayyuu diinaan sirrii ishiiti. Ani maraataa dhedha. Lakki. Akka isaan abbii koo hojjeessan illee hin godhun.
hojjettu salphuun sun har'a osoo namni homaa isheedhaan hin jenne gara kutaa isheetti seenteetti jechuudha. Gaariidha. Osoo siif galee kanuma ani salphoon kun qopheessee soorachaa turte. Isin ana miti Abiraamiif iyyuu yoom garaa laaftan. Asii dhabamuun ishee wanta kana booda uumamuuf waan baay'ee gaarii ta'a. Wayyuu nan badheega. Afachooma maal godheen bineensa kana dhaabsisa. Giiftii koo shororkeessituu xinnoon kun na dhiistee irriba ishee rafte miti bareedduu koo. Maaltu akkana ajaa'iba beektaa? Akka ishee dhungattu kanatti guyyuma tokkollee na dhungatte hin beektu Bardiinaa. Dhugaamoo? Eeyyee. Egaa erga akkas jettee jaalalaan onnee koo to'achuu qabda ka. Mee isinumaaf haa ta'u wal jaaladha. Akkanatti yoo amante siif wayyi. Tolee Gaabii ishee kutaa isheen ishee ciibsa. Hanga sanatti ati irbaata nyaachaa na eegi tolee. Ammoo hiriyaan kee irbaata maal fakkaatu siif hojjettee rasti fakkaate? Lakki diinaa koo natti haafu har'a baay'ee natti ulfaateera. Maal? Atumtiyyuu kan sooratu suphaana ishee qalloo kana bar. Afachuu kunis nyaata ta'een sooradhu jetta taanaan maaltu ta'a egaa? Obbo Abrahaam jaallattee osoo hin taane dirqama kee sooratta. Ta'uu baannaan ni miidhamta bar. Amma ol ka'i. Abbii maalidha? Abbii koo maalinni wayyoo anaa abbii maal taate? Mucaa koo Ribqaa amma waan hundayyuu milkeessiteetta. Kana booda yeroo itti jireenya mataa kee eegaltudha. Anis addunyaa kee arguun barbaada. Addunyaa? Eeyyee yeroo hundayyuu na boonsitaaf. Kana booda immoo heerumtee bultoo godhattee dhala akka godhattuuf anis dhala koo arguun barbaada. Si'iinis Efesoon waan kun si ilaallata. Homaas dhalchuus baadhu akka dhala kootti si guddiseera bara. Har'a kaa guddattee manaa baatullee ati ammas mucaa kooti. Yeroo guddattanis Ribqaa koos beetii koos hangafa isaanii taatee waliin guddattaniitu. Dahoo taatees isaan eegdeetta. Ammas obboleettii kee Ribqaa cinaa ishee dhaabbattee akka obboleessa hangafaatti akka ishee heerumsiistuun barbaada. Afachuu ani nan ilaalaan. Gadi taa'i. Isheen illee ogeettiidha. Waan inni ta'e ilaaluuf. Atoo eessa deemuuf? Ati durayyuu isheedhaaf dubbatta. Eefii salphina akkamiiti? Amma maal goona? Waan inni jedhe dhageessetta miti? Obboleessa Daawoo Eefii akka nan fuunee fi abbaa warraa biratti akka heerumuuf na gorsuu dhufee bar. Tolee amma waan kana akkamitti sirreessuu dandeenya? Anis bitaa na galeera. Obboon garuu maal yaadaniiti? Inni kanatti yaada taanaan aniifati jaalallee walii ta'uu keenya haala kamitti himu? Kun waan akkamiiti? Amma garuu itti himuu qabna. Yoo barfate gaarii miti. Eefii jechuun amma yeroo jettu amma moo? Eeyyee amma. Wanti dhufee dhufu dubbiin kun yoo bulee gaarii hin ta'u. Kanaafuu yeroon isaanii sirriin ammadha. Hin sodaatin. Tolee egaa booddee masaanitti himna tolee. In ta'u taanaan bara baraan obboleessa kee ta'ee itti fufuu kooti. Kanaafuu ija jabaachuu qabna. Akka dursiteen fashaleessaniif beetiin akka hin dhageenye isheetti himiin. Wanti hin dhaga'uu hin qabne maalidha? Afachuu maal na dhoksaa jirtu? Maaltu si mudde? Amma ni dhageessa miti? Kun sarpiraayizii guddaadha. Maalumaafuu akka hin rafne tolee. Kabajamoo obbo Abrahaam. Irbaanni har'aa akka imala keessaniif sinii ta'uuf fileeverii addaatiin siniif qophaa'e.
Mee akkasin jaalattan walumaan ilaallagaa. Maarkoon. Maal? Anuu siifan geessa. Si'i. Afachuu eessa turte? Maal gootasi? Gara kutaa keetti deemisiin hin jenne? Eessaan seente? Dubbadhu malee eessa turte? Bilbila koo. Bilbila maalii? Chaarjarii dagadheeni. Chaarjichi eessa jiraree? Gubbaadhaas barbaadee siis nannabe bakka isaati. Callisi! Amma callisiitii gara kutaa keetti deemi. Deemasi! Nan deema. Garuu osoo ani jiruu hin dhamayin anuu nan geessaaf. Inumaayyuu gaariidha. Ishee dhumtee hageessitu. Osoo lubbuudhaan jiru abbii summii kanaan hin ajjeestan. Tasumallee kanan gootan. Maalidha? Namuu cucaateetudha dhiifama. Afachu maal goote? Baga nagaan dhufte giiftii. Naaf hin galle. Maaliif as na fiddan? Viidiyoo kana siif gadhiiseen beekamtii ittiin argatta. Efi rakkina keessan jira. Eenyullee ta'e eenyu namni liquu hin dandeessu. Ukkamamtee tanaan jechaa jirtaa? Dhala godhachuuf jenna moo? Afachu maal gooteeti? Abiraam garuu waan kana dirqama baruu hin qabu. Maal jettee maliyyuu? Inni sababa keetti dhukkubsate jechuudha. Gufuu ta'uuf yaalaa jirtaati. Yoo nan geenye yoo asitti na ukkamsitee na hambisuufi? Kutaan kee kanadha. Afachuu hojjettuu guuttee jirtu keessaa ati isheerraa maal fuuta? Ani Maarkoon dawaa hirribaa ati qopheessitee waan an fayyadamu sitti fakkaata? Maaloo si na baasi. Anas turuun barbaadu. Yoon sin deebisni kan koo guddinni akkuma kaarootaa irraa gadee ta'e hafe. Ani dhiirri kee kanatitti aman. Na baasi sin jedheera na baasi. Ciniinsu kee irraan si baraare. Anaan nan beektu waan ta'eef callistee na walii wal falmuu dhiisi. Yoo ta'e hinanne bar. Na dhiisisin jedheen turreeni. Akkamittan sadhiisa. Hojichi maalidha? Yeroon si waamu ni dhufta. Yeroon si ergumoo ni deema. Akkasitti adda taanaan mee yaalis tan agarsiisa. Eessatti na miliqa? Gara haadha isaan seenu bara. Maal taate Maarkoon? Ati of jaallataadha. Salphoof naman taane. Ati kosiidha tolee. Baay'ee nama hamaadhaati. Baay'een si sodaadha. Maalirraa kaatee akkas naan jechuu dandeesse? Viidiyoo kana yeroo addunyaan argu namni hunduu yeroo ulaamu yaaddeettaa? Ani kana gochuu hin danda'u. Tasumallee. Maarkoon Tashoomeen jedhama. Kana booda hoogganaan kee anadha. Hundi keenya dadhabneerra. Boru asii eegalla. Bareedduu ko.